Jilli itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaan durfamuun inisheetivoota oomisha qonna magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkuu shanan aanaa Awaash Malkaasaatti hojjetamaa jiran daawwatan. Jilli itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaatiin durfamu kana irratti hooggantoonni fi ogeessonni kutaa magaalaa Bokkuu shananii fi aanaa Awaash Malkaasaa argamaniiru. Daawwannaa kanaanis kutaa magaalaa Bokkuu shanan aanaa Awaash Malkaasaatti inisheetivoota oomisha qonna garaagaraa bara 2015 fi 2016 kilaasteraa misoomaa jiran daawwatameera. Sirna sagantaa daawwannaa dirree oomisha irratti gaggeeffame kana irratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa akka jedhanitti gurmaa'insa haarawaa akka magaalichaatti taasifame as aanota 19 fi magaalaa 2 qabnu irratti xiyyeeffannaa oomisha qonna magaalaatiif taasisaa jiran keessaa aanaa Awaash Malkaasaa tokko ta'uu ibsaniiru. Kaayyoon gurmaa'insa kanaas magaalaa keessatti magaalli bakka xiyyeeffannoo mootummaa ta'ee hojiiwwan gama galmoota magaalaa mirkaneessuutiin humna isaanii bakka tokkotti qindeessanii magaalaa waa hunda hojjechuu danda'u. Keessumaa wabii nyaataa mirkaneessuu danda'u. Carraa hojii bal'aan keessatti uumamuu danda'u. Akkasumas hawaasa tajaajila sirrii kennuu danda'u. Magaalaa akkasii uumuun barbaachisaadha waan ta'eef gurmaa'insa kana keessatti guyyaa har'aa kana hojiiwwan ganna kana aanaa Awaash Malkaasaa keessatti hojjetamaa turan maal fakkaatu keessumaa toora xiyyeeffannoo olaanaa godhamee hojjetamaa kan ture qonna magaalaati. Qonni magaalaa Adaamaa keessatti kutaalee magaalaa keessatti aanolee keessatti maal fakkaata keessumaa immoo gandoota baadiyyaa aanaa Adaamaa jala gara magaalaa Adaamaatti galan lafa bal'aa waan qabaniif lafti kun oomisha fi oomishtummaadhaan dabalamuu waan qabuuf oomishni ganna hojjetamaa ture maal fakkaata sadarkaa maalirra jira hooggansa sadarkaadhaan jirus maal deeggaruu danda'a hojiin hojjetamaa jiru maali ka jedhu sana ilaallee kallattii taanu kaa'uudhaafi. Wabii nyaataa mirkaneessuuf uummata hirmaachisuun inisheetivoota qonna magaalaatiin kanneen akka qamadii, xaafii, boloqqee fi avukaadoo kilaasteraan haala gaariin misoomaa jiraachuu arginee jirra. Kun iddoo hundatti qonnaan bulaan babal'isee akka hojjetuuf cinaa dhaabbannee jajjabeessaa jira jedhan. Akkuma argaa jirtan kilaastera qamadii bal'aadha naannoo kanatti hojjetamaa kan jiru. Gara sirraan kilaastera xaafiiti kan jiru. Hojiiwwan babal'aan aanaa Awaash Malkaasaa keessatti hojjetamaa akka turan uummanni gara magaalaatti dhufe kunis sodaa qaba ture jechuudha duraan. Sodaa qaba ture magaalli lafa keenya nurraa fudhachuudhaaf kan jedhu sun sodaan akkasii waan tureefi kaayyoon gara magaalaa keenyaatti dabalamu lafa fudhachuu akka hin taane uummatni lafa isaa qabatee misooma isaa cimsachuu akka qabu qe'ee isaatti hojjetachuu akka qabu lafa isaa irratti misoomsuu akka danda'u oomishee hojjetee argachuu akka danda'u kana jajjabeessuu kana dhugoomsuudhaaf waan ta'eef ammas qabatamaadhaan wanti lafatti argaa jirru uummanni lafa isaa irratti oomishee jiruuf jireenya isaa guddifachuudhaaf hojjechaa jira. Kan ammoo galtee barbaachisu mijeessuudhaan bira dhaabachuu danda'u turre jiraata kan jedhu sana ilaaluudhaaf. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Bokkuu shananii obbo Adam Faqoo akka jedhanitti kaayyoon daawwannaa kanaa jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruun dinagdee keenya dabalaa oomishaaf oomishtummaa qonna magaalaa hawaasa keenyaa sadarkaa irra jiru beekuun callaa gaarii argachuuf daawwannaa hooggansaa fi ogeessota qonnaa keenyaa waliin taanee gaggeessinee jedhan. Daawwannaan guyyaa har'aa kun inisheetiivii bara kana keessa qabanne keessa inisheetiiviiwwan avukaadoo, burtukaanaa, kilaastera qamadii, kilaastera xaafii kan jedhamu kun karoorfannee hojjechaa jirra. Inni kun amma kan avukaadoo dhaabnee jirra. Akkuma argitan kan avukaadoo dhaabnee jirra. Kan burtukaanaa iddoon qophaa'ee ilaallee jirra. Itti aansinee immoo kilaastera qamadii maalirra jira kan jedhu kana ilaallee deemnee jirra. Inisheetiiviin kun maalinni jiruuf jireenya hawaasa keenya kan ittiin jijjiirru jechuudha. Hiikaa biroo qabu. Jiruuf jireenya uummata keenya kan ittiin jijjiirru, dinagdee keenya kan ittiin guddifnu, ergee kan ittiin ol kaafnu waan taateef qotee bulaan keenya dinagdeedhaan akka of danda'u mi'a gabaa kan akka hir'isu carraan nuti qabnu oomishaaf oomishtummaa dabaluu qofa jennee mari'achaa turre
tooftaa fi taaktikiin oomishaaf oomishtummaa ittiin dabalu kun maal inni inishitiiviiwwan kanaa jechuudha. Kanaaf inishitiivii kana maalirra jira kan jedhu kana daawwannaadhaaf bahaneetiin ilaalaa kan jirruu fi achuma qabatamaan hojii hojjechaa kan jirru yoo ta'u isaati jechaadha. Bulchaan aanaa Awaash Malkaasaa obbo Habtamuu Dureechaa EBS'f yaada kennuun akka jedhanitti aanaan keenya carraa haala mijaawaa qabdutti fayyadamuun bara oomisha 2015tti jallisii fi roobaan fayyadamuun kanaan dura qamadiin aanaa Awaash Malkaasaatti aanota 19 magaalaan Adaamaa qabu keessaa carraa guddaa kan qabu aanaa Awaash Malkaasaati. Kanaaf immoo hooggansis ta'e hawaasa qotee bulaanis xiyyeeffannoo guddaa itti kennee carraa aanaan kun qabu hojii wal qabatee xiyyeeffannoodhaan hooggansis waan kutatee itti deemaa jiruuf callaa oomisha callaa keessattuu qamadii kilaasteraan hojii wal qabatee xaafii kilaasteraan hojii wal qabatee boloqqee kilaasteraan hojii wal qabatee abukaadoo kilaasteraan hojii wal qabatee burtukaana kilaasteraa hojii wal qabatee xiyyeeffannoon guddaan itti kennamee hojjetamuu jiraachuu isaati. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Awaash Malkaasaa obbo Malkaa Jaamboo akka jedhanitti inisheetivii qonnaa oomisha qamadii cinaatti kuduraa fi muduraa ganna kana irratti xiyyeeffatanii oomishaa jiran keessaa guyyaa har'aa qofa oomisha avukaadoo lafa hektaara 3 ta'u irratti dhaabne dargaggoonni hojii dhabaa irratti gurmaa'uun kunuunsuun irraa akka fayyadaman kan taasifamu ta'uu ibsan. Akkuma agartan kana yeroo ammaa kana saayitii irra jiru kun inisheetivii karoora qonnaatti wal qabatee raawwii har'a raawwanneedha. Hektaara 3 kan ta'u irratti avukaadoo dhaabnee raawwannee irra gama biraatiin hojiin misooma midhaaniitiin wal qabatee kilaasteraan qamadii, xaafii, boloqqee fi kan kana fakkaatan facaafameera. Dabalataan immoo qonnumaan wal qabatee ammas horisa beelladaatii fi misooma aannaniitiinis lafti qophaa'ee yeroo gabaabaa keessatti hojii keessa galla jennee yaadna. Kana qofas miti misooma lukkuutillee wal qabatee kilaastera qopheessaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti innis xumuramee hojiitti galla jennee abdii qabna. Kanaaf qonna magaalatti wal qabatee kanaaf kan kana fakkaatan bal'inaan hojjetamanii jiru.